How did the scientific method disprove the idea of spontaneous generation? Yaada ufumaan dhalatoo yookiin ufumaan uumamuu organizimii yookiin simple organizimii ta'anii kana akkamitti ibsita? Malli saayinsii kun akkamitti fooyyessuu danda'a kan jedhudha. Akkamitti maal gochuu danda'a? Akkamitti fooyyessuu danda'a kan jedhudha. Akkamitti maal gochuu danda'a? Fooyyessuu danda'a. What about the thing? What about the belief the rotting meat process of life? Maal jetta? Akkamitti amanta? Wantoonni hin amantaa, wantoonni lubbuu hin qabne foon dheedhii irraa bararoonni uumama jettu kana ni amantaa. How ni amantaa? How could you disprove akkamitti for using scientific method mala saayinsii fayyadamuudhaan? Mala saayinsii kan fayyadamuudhaan akkamitti fayyadamuu furuu dandeessaa jechuudha. Akkamitti furuu dandeessaa jechuudha. Mala saayinsii kana fayyadamuun akkamitti furuu dandeessaa? Well, hayyee in 1668 an Italian biologist Francesco Redi namtichi lammii biyya Italian jedhu ogeessa biology kan ture. Ogeessa biology kan ture. Maal godhe? Did suggest that is many scientific considered this to be the first true experimental. Scientistoonni hedduun qorannoo hayyichi kun geggeesse irraa ka'uudhaan wanti kun dhugaadha jedhamanii akka wanta sanirraan uumamne dhugaadha jedhanii amanuu turanii jechuudha. Dhugaadha jedhanii the first true experimental yaalii dhugaati jedhanii amanaa turanii jedha jechuudha. Yaalii inni geggeesse kana. He used mouse jari kan jedhamu fayyadame. He used this what? Mouse jari. He used it in what? Mouse jari fayyadamuudhaan wanti kun akka inni waan kanarraa hin uumamne kan mirkaneesse jechuudha. Mouse jari jechuun isaan kanneen jechuudha. Mouse jari kan fayyadame wanti sun akka hin uumamne maal godhe? Kan itti fayyadamee jechuudha. Wanti microorganismoonni kunniin hin uumaman kan jedhu asirraa kan ka'e jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e uume jechuudha. Yaada kanarratti Redi hypothesis that only flies could produce more flies and predicated that in the experimental flies would be found in the open jari. Ni kaayee jaarii sadan kan erga kaayee boodatti filaayin bararoowwan tunniin jaarkaanii baay'ee banaa ta'e kana irratti baay'inaan argamaa turte jechuudha. Jaarkaanii banaa ta'e kana irratti maal taate? Hedduminaan argamaa turte jechuudha. Eenyu? Bararoowwan tunniin jechuudha. Kanumarra garuu baay'inaan argamaa turte jechuudha. Garuu not in the covered jaarii kan haguugame keessatti hin argamne jechuudha. The minute all the jaaris under the same condition haala qilleensa wal fakkaataa keessa kaa'uudhaan control variable jijjiirama isaa to'achuudhaan choosing the cover some jars with gases choosing what with gases kan jedhamuun kan haguugi jechuudha. Gases jechuun haguugi isa mataa irratti kana jechuudha. jedhamu maal godhe haguugee control haguugee jaarii kana haguugee jira improving the cell and he allowed in air to enter all the jaarii kan hunda qilleensa keessatti akka argatan ni kaa'e. Again the what jaarii again the controlled the variable that controlling have the effect is the outcome of the experimental yaalii kun irratti kan bu'aa kanaatiin irra geggeeffame jechuudha. Result bu'aan isaati matched is the production in the when the people tried this experiment they to the same result bu'aa wal fakkaatu argate. They did the enable concluding the flies of the production from rotting meat from the rotting meat. He also wanted to say that when I like the spontaneous generation from of spontaneous generation was possibly
yaada wantoonni ufumaan uumaman jedhee uummanni amanu san akka hin taane kan mirkaneesse jechuudha salphumatti. Most people accepted this for larger organisms ni namoonni baay'ee yaada kana ni fudhate. Garuu but around about this time hanga naannoo yeroo kanatti the microscope had been invented and the whole world microbiology was opened up. Ni baname ture jire sanaan alatti duraan organizimoota kanneen gurguddoo bichaa beekaatu qofa beekan ture namoonni kunniin jechuudha. Garuu erga microbiology uumameen banameen boodatti wantoonni xixiqqooleen akka uumaman ni baran jechuudha mala salphaadhaan. Many people still believed that microorganisms could arise or arise means other division produce. Arise means produce jechuudha gama biraatiin. Arise means produce or uumaman jechuudha. Arise dhufaat produced by spontaneous generation. Uuman organizimoota spontaane yaada ufumaan uumamtoota jedhamu kana itti amanaa turan namoonni baay'een duraan jechuudha. It talks that workless picture ammallee hin amanne ture. Uummanni kun uummanni hedduun hin amanne. Yaada Francisco Reedin dhiyeesse kanarratti hin amanne ture. Yaada kanarraa ka'uudhaan hayyuun eenyu jedhamu Lewis Picture namni jedhamu. Lewis Picturein kun maal geggeesse microorganismii irratti qorate moo Lewis Picturein 1859 posterity crowded out the experimental shows the microorganisms that cases when browsing to clouded came from the air in were not made from the browse itself. He used to specify this one naked flax like swan figure that figure irratti jedhamu kan fayyadamaa ture swan naked jar means there. Swan naked jar jechuun isa kana fayyadamuudhaan wanta kana furee jechuudha. Fayyadame microorganismoota uummata amansiisuuf. Suniin immoo akka bararoon hin uumamne maal uummatni akka sanirraa spontaneous generationiin hin uumamne kan ibsa taate ta'eenudha. Filaayisii irratti Francisco Reedidha. Kun immoo microorganismii gubbarratti qorannoo gaggeessaa jira jechuudha. Microorganismii irratti qorannoo gaggeessee microorganismii kanarraa wanti kun ni uumamamoo hin uumaman akkamitti fudhatuu didda namni kun sila wanti kun dhuguma irraa uumama jedhee amanuu didee irra deebi'a jechuudha. Postery boiling browse bishaan shorbaa danfe yookiin danfee haylitti danfe keessaa ol ba'e kana keessatti swan naked flasks to kill and microorganism danfisee maal godhe ni ajjeese microorganismoota achi keessa jiran hundi of keessa qabaatan jedhamee akka hin shakkamneef jecha isa sanuu dura ni danfise jechuudha. Boiling frosted humna olaanaa steam and air out flask qilleensaan gara qilleensatti kaa'e jechuudha. Ergara kaiboda when the biologists stop when the boiling stopped yeroo boiling stopping kun yeroo ho'i isaa yookiin danfiin isaa kun dhaabatu browse cool down ho'i isaa kun gadi bu'aa deeme ni qorraa deeme jechuudha. Air with squid sucked back into the flask gara wanti deebi'e kan wanti haala dillaati deebi'e some contained felt ready to prevent of solid particle from the getting into the growing medium from the air. Others has no filter. Filtering isa kun kan intane dama filterichi isa kun intane. But gero in this is dusty and microorganisms. In the air is stilled in the lowest part of the neck of the flax. All the flaxes are under the same condition. Picture is the laboratory keessatti flaskii jaarii jedhamtu tana flask jaar isii jedhamtu tana maal godhe qilleensa wal fakkaatu keessa kaa'e. Qilleensa maali ta'u wal fakkaatan keessa kaa'e jechuudha. Isaanan kan erga kaa'e booda kam godhe kan left to some of the way ni dabse gara maaliitti gara intini dabaa isaatitti dabse. Someone is what
he is broken kaan ni cabse kaan maal godhe ni dabse. Left to kaan maal godhe ni dabse jechuudha. Kaan ni dabse. Left godhe. Kaan maal godhe left godhe. Keessanii galuuf kaan left godhe. Achi booda immoo kaan isa cabsuu jedhamu kaan asitti waa cabsume bakka kanatti cabsine haa jennu. And he turned to allow the dust lost part of the naked mixed with browsing haala wal fakkaatuudhaan ni kaa'e. Kan asitti hidhuu hidhamaa jirti jechuudha. Erga haala wal fakkaataa qilleensa tokko keessa kaa'ee boodatti maayikiroo-orgaanizimoonni kunniin jechuun kinoo laala. Akkuma reefii irrasitti leeft godhe san jechuun jichi irra natti ibse kan asitti seeraan ibsee jira jechuudha. Kana jechuun kun ni cabse bishaan danfe kana keessatti kaan cabsee kaan dabsee kaan immoo hidheetumaan kaa'e kaan maayikiroo-orgaanizimoonni kamirraa uumamu jecha jedhu irratti ragaa gahaa argachuudhaaf yoo inni wanta kana sirriitti kaa'ee jedhu wanta dura qadaada sirriitti qabu san keessatti maayikiroo-orgaanizimoota ni dhabe. Haalli qilleensa illee wal fakkaataadha. The same conditionidha. Kanneen qadaada hin qabne kadabe keessattis maayikiroo-orgaanizimiin argame. Kan kaan keessattis maayikiroo-orgaanizimiin argame. Kan ukkaamame san keessatti immoo hurki isaa kun haayiliitti ho'ee ol ka'ee maal ta'e gaduma deebi'ee achuma keessatti dhangala'aan isaa sun achuma keessatti hurki isaa qofatu achi keessatti gad deebi'ee jechuudha. Maayikiroo-orgaanizimiin biroo keessatti hin uumamne garuu kan cabee fi kan dabe keessatti maayikiroo-orgaanizimoonni maal ta'an ni uumamanii jechuudha. Maayikiroo-orgaanizimoonni ni uumamanii jechuudha. Kan irratti browsing still ni godhee browsing allowed to call slowly jedhee ilaalu achitti uumamuu eegaltee jirti jechuudha. Bakka kana irratti uumamtee jechuudha mala. Asitti immoo iddoo kanatti hin qabdu reefu alaayuu seenaa jirti jechuudha. Isa dabe san irratti bakka dabe irratti illee ilaala. Seenuu heddii isa ciibsan irratti illee jechuudha. Baakteeriichiin jedhamti sun argamaa jirti jechuudha isaan ilaalbaratti. That independent variables, the variables that is expanded that are the experimentally changed to see if the affect the prominence of the prominence of the dependent variable. Does the presence of abundance of a drug in a table independent variable affected the recovery of the patient dhiibbaa isaan irra geggeessuu irratti jechuudha. Dependent variables that affect in an experimental that is the scientist measured to see if it is changed when the independent variable is changed. Dependent variable yoo independent variable hin jijjiirrame malee dependent variable kun hin jijjiirramu jechuudha. Hin jijjiirramin kun hin argamu jechuudha. Fakkeenyaaf photosynthesis gubbarratti light yoo fudhatan independent variable kun maal fa'aa of keessa qabata yoo jenne independent variable kun hedduu wanti inni of keessatti qabatu jechuudha. Temperature ni qabata. Temperature isa keessatti ni argama. Independent variable keessatti concentration ni qabata. Independent concentration, temperature and concentration. Otherwise light if wanti tokko of keessa qabachuu ni danda'a jechuudha. Sababa kanarraa kan dependent variable yoo ifninni sun jijjiirrame san malee wanti irratti hojjetamne yaaliin tokko biqiltichi sun nyaata qopheeffachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya isaanuma irratti fudhadhaati. Kan gaggeeffamuu hin danda'u jechuudha. Stage that is background do research is simply